Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenyaa Doogumaa Tuubii akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii? Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni, ulfinni, teessoo isaa aari'am irratti isaaf haa ta'u. Hunda dursa Waaqni keenya, Fayyisaan keenya, Qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma dabarsee jaalala isaatiin, fedha isaatiin guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni, ulfinni isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti ergaa gabaabaa hordoftoota amantii Ortodoksii Tawaahidoo biyya keessattis, biyya keessaa alas immoo biyyoota garaa garaatti argamtan hundumaatiif ergaan jabaa, ergaan cimaa, ergaan ariifachiisaa isinii qabadhee dhufe kun akkuma beekamu abbooliin keenya gaafa mammaakan qufaadhaan qabamanii hanna deemu, haaloo qabatanii kadhannaa deemuun hin barbaachisu jedhu. Waqtiin amma manni kiristaanaa keenya simachuudhaaf jirtu kun waqtii baay'ee barbaachisaa, yeroo itti gara Waaqayyootti ittiin deebinu, yeroo itti waa'ee badii keenyaa itti boonyu, Waaqayyoon immoo ilmaan namaatiif gatii inni itti kaffale yaadachuudhaan fayyuu ilmaan namaatiif hojiiwwan gooftaan keenya, qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos itti raawwate yaadachaa waqtii itti soomu. Akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya yeroo darbe keessa rakkoo wal dhabdee dabarsitee ture keessatti waa baay'ees taajjabnee, waa baay'ees ilaallee, waa baay'ees dhageenyee, waa baay'ees argineerra. Akkuma beekamu akka kiristaana tokkootti, akka abbaa mana kiristaanaa tokkootti, akka tajaajilaa tokkootti quuqama mana kiristaanaa nutti dhaga'amuu dhiisee otoo hin ta'iin, amantaa keenyaaf dirqama amantaa dhabnee otoo hin ta'iin, hunda dursa abbooliin keenya nu caala waan beekaniif, abbooliin keenya beekumsa nuu olii waan qabaniidhaaf, wanta immoo abbooliin keenya irratti walii galan kiristaanotaatiifis hunduma keenyaatiif waan ta'uuf dubbannee obboloota keenya mufachiisuurra tokko yoo gammade tokko immoo ni gadda waan ta'eedhaaf callisuu filannee Waaqayyoon guyyaa isaa eeggate, yeroo isaa eeggate, qorumsi hin dhabamu, yeroo hundumaa manni kiristaanaa rakkoo hin qabdu jechuun hin danda'amu. Rakkoo keenya fudhachaa, dhimma keenya mari'achaa, ummata keenyas gorfachaa, adda addummaan, garaagartummaan, jibbiinsi akka hin babal'anneedhaaf keessumaa abbooliin keenya mari'achaa, isaaniin dhaggeeffachaa,
rakkoo qabnus immoo walumaan fudhachaa deemuun dirqama hunda keenyaati jechaadha. Keessumaati rakkoon mana kiristaanaa kan inni hiikamu wal dhabdeetiin, jibbiinsaatiin, wal hadheessuudhaan, wal ammeessuudhaan otoo hin ta'in wal dhaga'uudhaan, wal hubachuudhaan, wal gorfachuudhaan, kadhannaadhaan, soomaatiin rakkoon mana kiristaanaa hiikama. Keessumaati namoonni amantaa keenya ala ta'an irraa waa baay'ee baranneerra. Namoonni amantaan nun fakkaanne nuuf dhimmanii yaadaan, gorsaan nu cidhaa kan dhaabbatan namoota baay'ee agarreerra. Diigamaniiru, badaniiru, manni amantaa kanaan booda hin jiraattu. Waanuma akka manni amantaa diigamteetti godhanii waa baay'ee haasa'aa turaniiru. Sana hundumaa darbee marii abboolli keenya eegalan. Walitti dhiyeenya abbooliin keenya mari'atanii furuuf eegalan kun mana amantaa keenyaaf kan ta'u, abboolii keenyas kan fayyadu, kiristaanota keenyas kan fayyadu. Keessumaa sochiin ta'e kun rakkoo manni kiristaanaa qabdu, tajaajila irratti hanqina jiru, wantoota fooyya'uu qaban, wantoota kana caalaa ida'amanii hojjetamuu qaban waa baay'ee kan itti yaadamanii fi hojjetamuu kan qaban waa baay'een ba'aniiru. Yeroo tokko tokko namni callisee gaafa nu dhaggeeffatu, namni gaafa callisu waan sana wallaalee otoo hin ta'in dubbachuun koo faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu. Har'as boris manni kiristaanaa baay'oliin hanqina tajaajiltootaatiin, lallabdootaatiin, lubootaatiin, barsiisota wangeelaatiin har'as cufamtee jirti. Kaleessas cufaa turte. Kun ilaalamuu qaba. Rakkoowwan kaleessa turan abbooliin keenya irratti mari'atanii furmaata hin arganne ammas deebi'amee ilaalamuu qaba. Inni waa'ee dhimma abboolii keenyaa, abbooliidhuma keenyatu dhimma kana fura. Isaantu walii gala. Abboolii caala waan hin beekneef, abboolii gorsuu waan hin dandeenyeef, abboolii barsiisuu waan hin dandeenyedha. Inni biraan immoo tajaajiltoonni kaleessas uummanni qooqa isaatiin akka tajaajilamu, akka faarfatu, akka qaddafamu lafa homtuu hin jirretti, lafa kitaabni hin jirretti aarsaa guddaa kaffalaa turtan har'as gara fuulduraattis ummata keessan faana taatanii tajaajila keessan akka itti fufsiistan fedha koosidha. Kun fedha Waaqayyoodhas. Waan yeroo darbe irratti gaddine irraa, kan nun waliin jenne irra, kan nun walirra qaqqabsiisne irra, diinni keenya, baduu keenya, diigamuu keenya barbaade waa baay'ee haasa'aa ture sun nu gaha. Booliin keenya har'as beeksota baay'ee qabnaa. Abalu balleesseera, abalu immoo gaarii godhee otoo hin jedhin keessumaati saayidii qabachuudhaan abalu gaarii hojjete, abalu immoo gaarii hin hojjenne yeroo itti jennu miti. Waa baay'ee argaa jirra. Namoonni garuu lachan garee kutanii gareen kun sirriidha, kun sirrii jedhan kun sirrii miti. Rakkoon mana kiristaanaa eessuma hin naqamu, hin furama, hin sirrata, iddoo isaatti deebi'ee wanti barbaachisaa ta'e immoo wanti eegalame immoo hojiin hojjetamuu qabu sun
ni hojjetama hunda dursa kadhannaadha. Waqtiin amma keessa jirru kunis waqtii sooma guddaa Abiyyi Tsoom waqtii itti ifamaan jaalalaatiin soomnee waaqayyoorraatii eebba jaalala cimina itti buufannu waan ta'eedhaaf hundumti keenya bifa kanaan deemuun barbaachisaa ta'a. Abboolii irratti hin dubbatiinaa. Dhimma abboolii keessa galuun waa'ee abbaa tokkoo haasa'uun abaluu cubbamaan abbamuu yakkamaan abaluu qulqulluu jennee haasa'uudhaaf ana akka kootti dandeettii koodatti hin fakkaatu. Yoo balleessan tajaajila mana kiristaanaa duubatti yoo deebisan waaqayyo isaan gaafata. Nuti immoo lafa jirrutti tajaajila keenya kaleessaa sa'aatii tokkoof illee otoo hin dhaabiin abboolii keenyas dhaggeeffachaa abboolii keenyas immoo gaafachaa tajaajila keenya itti fufnuun baay'ee gaariidha. TikTok irratti wanti gadhiifamaa jiru, YouTube irratti wanti gadhiifamaa jiru, keessumaa YouTuberoonni biyya keenyaa ittiin galii argachaa jiran amantaaf amantaa, abbooliif abboolii kiristaanota walitti buusanii galii isaan argatan, bu'aan isaan argatan anaaf gaaffii keessa waan galu waan ta'eedhaaf YouTuberoonni, TikTokroonni, social media irratti hojjettan nagaa mana kiristaanaa keenyaaf waliigaluu abboolii keenyaaf tajaajila mana kiristaanaa keenyaaf dhiphanne wal dhageenye wal hubanne wal farraju wal irratti odeessuu dhiisine abboolii keenya dhaggeeffanne abaluu yakkamaadha abaluu qulqulluu otoo hin jedhiin ani maalidha jennee of gaafanne abbooliin keenya wanta isaan mari'atanii murteessan har'as boris iftaanis hunda keenya waliin nu galcha jechaadha. Kanaan ala garuu abboolii maqaa balleessine, abboolii xureessine, abboolii hadheessine bu'aa nuti argannuu fi faayidaan nuti achirra argannu waan hin jirreef wala dhaggeeffannuun dhaamsa keenya waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Biyya keenyaaf nagaa walii keenyaaf jaalalaaf cimina amantaa waaqayyoon nuuf haa kennu. Laphee qalbii jijjiirannee gaabbii gallee foonsaa fudhannee amantaa ittiin cimne dhaabannu waaqayyoon nuuf haa kennu. Nu haa turuu. Yaadni kun yoo isinitti tole yaada sirriidha, gaariidha yoo jettan sheerii waliif godhaa fi sabiskiraayibii taasisaatiin dhaggeeffadhaan dhaamsa keenya waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyoon nagaaf jaalala isaa hunduma keenyaaf haa laatu. Nu haa turu.